wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru waa'ee keenya hundi keessanii qubanii qabdu jedhee yaada. Warri nu hordoftanii warri fooloo na gootanii maatii koordi taatan hundumti keessanii badiirree yoon qabaadhee haasaan amma haasee isinitti mukana keessatti badiirree yoon qabaadhee akka dhiifama naa gootan gamanumaan adaraa isiniin jedha. Isaan alaa dhugaa anaaf sooree gidduu jiru xiqqoorraa dubbachuu barbaada isinii galee. Aniif sooree akkuma dhalli Oromoo yookaan sabni biraa miidiyaa kanarra taa'ee akka wal jaallate fakkeesse piraankii hojjetutti teenye piraankii hojjechaa turreerra isinii galee. Malee jaalala dhugaa kan hin sooree jaalladhe hin qabu kan isheen na jaallatte hin qabdu isinii galee. Piraankiidha ture jechuudha. Itti aanuuni waan kanatti kan ani seenee fi sooreen naannoo 100 galtee turte fooloo isinii galee. 100 sanarraa jidduutti baak ta'ee namoonni fooloo isheerraa kaafachuudhaani naannoo 80-90 akkasitti gadi jalaa bu'ee jechuudha. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Sabooddee waan kanatti seenne jechuudha. Akka fooloon ishee guddatuuf, akka tiiktookiin ishee guddatuuf isheen biyya Arabaa jirti. Ishee qofa osoo hin taane durba Oromoo maqaa nama 3-4 ol maqaa isinii waamuu danda'a jechuudha. Innaa fooloon ishee akka guddatuuf akka xinnoo ishee na biratti beekamtii wayii argattuuf warri dura ishee beektanis jiraachuu dandeessu. Warri na biratti bartanis baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Fooloon ishee akka guddatuuf akka isheen tiiktookiin ishee guddatuuf piraankii kana waliin teenye haasa'aa turre jechuudha. Sanarratti ani waan hin argadhe tokkoyyuu hin qabu. Isinii galee. Yoo maqaatii baduu ta'e, yoo maqaatii arrabsamuu ta'e malee waan hin argadhe tokkoyyuu hin qabu. Isinii galee maaliif jennaan viidiyoo amma isheen kaleessa teessee haasoftu miidiyaa irratti haasoftu dhugaa fakkeessite naannoo daqiiqaa 27 namni waraabinaa ergee dhaggeeffadhee jechuudha. Sii galee. Innaa badii tokkotu waan hin qabaati. Waan hin ani akka badii qabutti waan hin ani akka jaalala isheen na jaallattee ani jaalala ishee irra utaalee darbee wayii waan kana fakkeessite isheen haasoftu soba waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu ani nama akkasii miti. Ishee qofa osoo hin taane ijoollee Oromoo biyya Arabaa jiraatan dhugaa rabbii dubbachuuf biyya Arabaa jiraatan faana naasa'a. Maaliif ijoolleen kun biyya namaatti gubachaa jirti. Qarshii hojjetachaa jirti sii galee. Gaafa biyyatti deebite yoo beekamti xiqqoo ishee nafaana asirra teessee haasoftee wal faana haasofne tiiktookiin ishee guddatee fi gaafa biyya Arabaati biyya isheetti galtee mana bunaa tokko mana suuqii tokko banattu waan banatte sana waan hojjetatte sana akka isheen uummata isheetti beeksifattee uummanni foddaa iskiriinii kanaan ishee ilaalaa ture immoo deemee akka ishee jajjabeessu deemee akka ishee guddisu deemee akka ishee irraa waa bitatuuf kanaafin isaan faana haasa'aa ture malee jaalala dhugaa kamiyyuu nama kamiyyuu tiiktookii kanarratti namni ani jaalladhe tokkoyyuu hin jiru isiniin jechuu barbaadeen isinii galee. Innaa yuutuubiin illee banamee jira. Sooree fi hiriyyaa koo abii koo gidduutti jechuudha. Achirrattis maqaan kiyya ka'uun oollee maaliif hojjettanii? Maaliif yuutuubiin keessan guddatee? Maaliif yuutuubii keessan irratti maqaa koo dhooftanii hin jenne yaani isinii galee. Sooreen amma kaleessa mana barantee waan isheen haasoftu sirba bantee maal jettee waan akkana dhiistee waan akkana jibbitee waan akka maal gooteetti aktii isheen argisiistu sirrii jaan turreef isinii galee viidiyoo waraabamee waan hin ilaaleef. Dhugaan jirtu kana piraankii yookaanis yuutuubii immoo sabni Amaaraa ijoolleen Amaaraa iyyuu yuutuubii mataa isaanii banatanii dhageessanii piraankii gochaa fooloon isaanii sabiskiraayibiin isaanii miliyoon amma galutti 100 amma galutti kan hojjechaa jiran baay'eetu jiru sabni Amaaraa. Ijoolleen kun lamaanis obbolaan keenya ijoollee keenya yoo deemtanii yuutuubii isaanii jajjabeessitan sabiskiraayibii gootan yoo ilaaltanii wanti isinirraa hir'atu tokkoyyuu hin jiru isinii galee. Garuu karaa hamaa karaa sobaan kana booddee maqaan kiyya akka ka'u hin barbaadu jechuudha. Yuutuubii namaa kamirrattiyyuu. Dhugaa jirtuuni waan simbira dhaabbachuu qabu simbiran dhaabbadha amma kana deemtan hindumaa kaleessa sooreen kana haasofnaan malee ani callisee akka isin guddattanii fi amma humna kootti utuu maqaan koo arrabsamu utuu maqaan koo waa meeqaan dubbatamu soolaniin sooreen jibbite soolanirraa abigoon fudhate minaamin wanti jedhamu hundumtutu jiru sana hundumaa danda'etu sumunii tokkon argatin sin irraa qarshii argachuu dandeessu yuutuubii sanarraa isinii galee karaa sirrii irraa argadhaa waan bareedaa fidaa uummanni Oromoo kun amma sin bareeda sabiskiraayibii irree sin godhee jira maqaa koo hamaattis ammeenyattis gaariittis kaastanis dhiistanis namni isin baree jira so kana kanumaan inni cufuu barbaada. Kanaan booda
maqaa koo maqaa hammeenyaan akkasin kaastanii hin barbaadu. Ani immoo akka miidiyaa kanarratti na argitanii kanaa miti. Durba Oromoo kamiyyuu sumunii durba Oromoo dafqa durba Oromoo tokko nyaadhee jira taanaan ummata koo fuulduratti yookaanis saba na jaallatee guyya guyyaan fooloo na gochaa oolu kana biratti risiitii keessan qabadhaati fidaatii maqaa koo na balleessaa. YouTube keessan irratti haa ta'u warri dhugaa qabdanii soolan birrii keenya nyaateera soolan dafqa namaa sumunii tokko nyaateera jettu taanaan fidaa maqaa koo na balleessaa. Kana 100% ofitti amanuufin isinitti himaa jira jechuudha. Isaan alaa warri nani miidiyaa irra taa'ee faana haasa'u TikTokiin isaanii akka guddatuuf boru galanii itti hojii tokko akka banataniif malee ani sumunii tokko irraa argadhe yookaanis waa tokko maqaan koo yoo bade malee maqaan koo yoo xuraa'e malee waan inni irraa argadhe tokkoyyuu hin qabu. Ani nama akkasiisii miti. Sinii galee akkan durba asirra taa'ee faana haasa'u kana qayyaree haasa'u nama akkasii miti. Kan akkasin naa hubattan kan akkasin naa bartan ijaan barbaaduufin viidiyoo kana waraabuu barbaade. Yookaanis dhugaa jirtu kana simbira geessisuu barbaade isheen irree baatee miidiyaa ishee irratti dhugaa jirtu isiniifaa dubbattu isa booddee haasaa ishee booddee waan hafe yoo jiraate irra deebi'ee viidiyoo akkasinii hojjedhu gamanumaan sinitti himaa balleessaa yoon qabaadhee hordoftoota koo qofa warra na jaallattan warra na hordoftan warra fooloo na gootanii yeroo hundumaa mana kootti argamtan qofa yoon badii tokko qabaadhee dhiifama guddaa sin gaafadhaa fayyaanaaf ta'a. Galatooma sinin jechuu barbaada. Viidiyoo kana share gochuuni obbolaan kee haati kee abbaan kee ilaaluu danda'u waan ta'eef wanta kanaan dura ture. Kanaafiyyuu dhugaa jirtu kun immoo ummata bira waan naa ga'uu qabuuf hundi keessan share gochuudhaan maatii na laalaa ture bira ummata na laalaa ture bira naaf geessisaan adaraa kooti. Warra na hordofta warra na jaallattan share gochuun ummata baay'ee ummata kabajamaa sana biraan naaf ga'a. Waan dhugaa jiru immoo gara fuulduraatti dhufee sin argisiisuu danda'a, sin beeksisuu danda'a. Jaalalleerree yoon qabaadhe fidee sin argisiisuu nan danda'a. Inni gara fuulduraatti itti deemamaa kanaafiyyuu dhugaan ammaaf jiru kanadha. Sinitti mee jira ummataani. Sin soboo hin barbaade sin sobuu nan danda'a. Sinii galee namni na reebu namni na dhowwu tokkoyyuu hin jiru. Dhugaa jirtudha kan sinitti himaa jiru. Sooree miira isheen qabdu sin jaalladhaa na jetti miti. Jaalala sana amanuu hin danda'an sinii galee. Jaalala sana gochaan yookaanis waan ta'e noon argeen amana malee akkasitti fageenya irratti amanuu hin danda'u. Anis immoo jaalala isa kana keessa hin galle sinii galee. Abi qofaan ammoo waan isaan hojjechaa jiranii ijoolleen kun ijoollee keenya sinii galee. Kanaafiyyuu viidiyoo adda ta'eenidha kan isaan dhufaa jiranii. Viidiyoo isaanii kana isaaniin jajjabeessu isaan bira dhaabbachuun immoo gahee keessanii tole malee ani rakkina tokko beekii. Rakkina tokko hin qabu jechuudha. Dhugaan dhugaadha na biratti somni sobadha sirriidha. Maqaa koo karaa hamaatiini namni kaasisu namni dubbatu mana isaatti baalageedha sinii galee. Namni maqaa kiyyaa kaasee maqaa kiyya waan hin taaneeni dubbatu baalageedha. Yoommoo naaf kabaja qabaatanii yoommoo na jaallatu ta'e uummanni Oromoo naani na jaallata sirriitti itti namana kan maaliifi hojii koodhaa jechuudha. Hojii ani hojjedhu taane akka hin jaallatamu na taasise sinii galee. Na sheemiidha. Ani amma tuma sooreen na miitee tuma sooreen waa tokko na gootee amma isheen baatee anaan nan dubbisnitti amma isheen baatee amaa kunaa sunitti utuu waan barbaadde isheen na goote keessaan jechuudha. Waan barbaadde naan jette miidiyaa irratti bahee ani sooreedhaan arrabsu sin danda'u sooreedhaan xinneessu sin danda'u. Maaliif ennaan intala Oromootii sabboontuudha nan jaalladhaanii nan kabajaanii ani akkasittiin ibsa sinii galee nama tokko. Ana irratti immoo YouTubeis akka isaan banatan waan kana kan akka isaan banatanii hojjetanii jaalala kooti. Akka isaan guddatan akka isaan eenyu ol ta'an dhugaa waaqa jiraata eenyu ol akka isaan ta'an kuni hawwii kiyya sinii galee. Kanaafiyyuu
Maqaako Abigoo mitiiti. Abigoon reen gaddadha miti kan isheen miidiyaa kanatti as dhuftee karaa afaan Oromoo Abigoo sun kan fidee anaadha jechuudha. Kanaafiyyuu Abigoo dhiisiiti sooree himti isheen asirra miidiyaa kanarra turte. Utuma naan isheetti balleesseeyyuu miidiyaatti baatee anaani. Yoo dhugaa ani hin qabne baatee yoo isinitti himte waan ani balleessu wayi baatee yoo isinitti himte faabbilisaanii waa tokko natti hin fakkaatu. Garuu anaan hin qabne maqaa ani hin qabneen immoo inni namni komentii barreessu akka ani intanii jechuun jira miti waan akkasii gaarii miti. Kanaafidha malee ani bahee viidiyoo hojjechuuf hin turre. Inni isaan yuutuubii sana hojjetan hundumaa akka isaan guddataniif akka isaan namni dhumtuu yaa'ee sabiskiraayib godhee isaan faana dhaabatuufi malee isaanin jibbee isaanin intanii jechuuf miti hin baay'ate ni galee fakkeessanii haasuun fakkeessanii dubbachuun immoo hin baay'ate. Kanaaf inni dhugaa jirtu bahee isinitti himee isiniin jedha tole. Ani amma dhugaa dubbachuu fi ijoollee durbaa Oromoo faana akkuma amma argitanii miidiyaa irratti taa'ee faana naasa. Sii galee waa'ee jaalalaa taa'ee faana naasa. Kana isiniin sobu. Garuu amma fuudhuuf yookaanis jaalala santinii keessa galee dubartii faana waan akkasitti seenuuf qophii miti. Maaliif bakka gahuu qabutu jira. Bakka ni yaade wayiitu jira. Sii galee bakka sanaan man gahutti. Isa booddee immoo nama jaalladhe tokko fideesin argisiisuunii fideesin barsiisuunii waanuma jiru. Namni kanadha isiniin jechuufi baay'ee isin jaalladha. Eeyoodha. Yaa eenyudha kottu wayini garuu wal baqattanii soolee ayyee kottu yaada kee ibsadhu ati. Kanadha. Gara fuulduraatti immoo haasaan irraa ilaallee viidiyoo dabalataa isinii hojjedha jechuudha. Viidiyoon hojjetamuu qabu baay'eetu jira. So sana akkasitti na hubadhaa. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaa. Sinirree riba keessa rafaa kana caalaa isinin dadhabsu halkan gaarii isiniif haa ta'u. Warra ergattan hunda keessan utuun sin gashee natti tola. Garuu haasaan miidiyaa kanaa dhuman qabu isinii galee. Ijaa dhuman qabnee fi keessa viidiyoonii keessa galii ilaali kaan. Keessa galii ilaali. Boontu keessa galii ilaali. Viidiyoo keessa galtee ilaalta malee anarra jira amma anatu jira malee adda. Maal taatee naasuuf nanan dadhabe gaa saroota koo jechuun sa'aatii meeqaree amma ilaalame. Mucaanii soolaniin banatte kuni nama baay'eetu jirtu. Atirree reefudha yoo. Fooloon kee garuu maqaa kiyyaan namni banattani baay'eedha. Fooloowersii 200 jira 100 wayiin jira. Na waan gaggaarii hojjedhaa tole. Ani rafuu fi nan dadhabee halkan gaarii abjuu gaarii isiniif hawwaa naaf jiraadhaa lafa.